Barannisi baruma bara hundayyuu kiyya yaadu yoo gaafa kam jijjiiramtee hojjettuu namaa dhiqxeemoo tokkos ta'e walawwalte moo nadafte irraa fidhadhee naaf guuttee yooma akka ilma namaatitti hojii kan koo hojjedhee yaa Allah yoom harabaafadha ganama barii bararraaqaa hirribaa ol kahaa daddafee jarjaraa sa'aatii bilbilaa laalaa sa'aatiin meeqa laata waynatti barihe jedhee aare yaada sa'aatiin sa'a ka'uyyuu hin geenne adaalakkaa cinqamuu fi yaadutu waan sa'aatii dabarsinatti fakkaate ani waan beeyne alhamdulillah yaa rabbi gahee jedhime rakkadhee cinqame jireenyi biyyaallee wanna harkaa dhahe lafaa fi mana kan keellee karaa fudhatinaan jedhanii yaadaa fi furmaanni rakkoon isaana dhibee akkamitti furmaata godha jireenya addunyaa kan mana ormaa yaa rabbi yaa Allah rakkoolee fi gaafilee nama hedduuti chaanaala guddaa qabda hordoftoota hedduun maaliif furmaata nuuf illaanne maaliif nuuf illaalle assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ashama harka fuuni jirtu amantiif kutaan osoo hin qoodin alaa dhufaa jira baay'ee dadhabee jira laaqanas hin nyaanne akkasuma mootuyyuu hojiidhaaf hojii gaffii fiiga namootiin jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya xarqii firaashaa akkanaa barbaadan babbareedaa kana argitanii taqama jijjiiraa fayyadamuu barbaadan asumaan ajajadhaa isiniin jedha isin agarsiisa waaw maashaallah tabarakallah rahmaan guutullee isin agarsiisuu danda'a namni hedduun jechuudha maal jedhaa jiranii manni nurraa diigamee lafni nurraa fudhatamee maalidhaa fi yuutuubaa sabskraayibii 70 jala qabda hidhaa manaan fidinii hidhaa baajaajii maan fidinii hidhaa makiinaa maan fidinii yookiin uqubii jedhanii yaa jama'atal khayr yaanni keessan yaada bareedaadha dhugaa rabbii dubbachuu fi sabskraayibii dadhabee qajeelee taa'an jiru isinii galaa jiraa miti argitanii irkadhee taa'u jira isinii galee amma nyaadhee ka'aa jira laaqan alhamdulillah quufee sa'aatiin garuu sa'aatii laaqanaatii miti sa'aatii 11 isinii galee haa ta'umee itti deebinu waa'ee haasaa kennatitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaadha nama 70 jala kakalaa'u qaba garuu viiyoon kiyya kalaallamu nama 400 yoo fedhe nama 1000 sanirran dabarree waan 1500 irran dabarreedha akkamitti hidhaa isinii buusuu danda'a fakkeenyaaf makiinanii tokko miliyoona haga 4-5 ka hidhaa buusaniini baajaajiin miliyoona 1 fi kana keessa qarshiin ittiin muran yookaan 2,000 yookaan 1,500 yookaan 2,500 nama jechuudha baay'ee yookiin ammoo namoota hedduu gaafata as deebinee arabiyaa majliisii fakkeenyaaf 300 galee jira nam tokko 600 yookiin ammoo namni tokko 700 yoo muree kas haga jechuudha nama 1,200 barbaachisa silaa hordoftoonni kiyya video meeshaa isaan fayyaduu gadhiisa hilaalanii dhugaa rabbi jechuudha arabiyaa majliisii kana yookiin ammoo bajaajii miliyoona 1 bitee fakkeenya birrii namaatiin yaani miti birrii namaatiin bitee yoo isin hin murre bajaajii sana kan godha tokko jira sunis yaadanatti halkanii guyyaan ajjeesaa jira itti aansun ammoo namootiin dhugaa rabbi yaada kana dhiyeessitan dhugamaan hawwii irraa qabda yoo ta'e meeshaan mana keessaatu hedduudha kaani qabu fi kiyya firiijii barbaannanii litira 250 illee litira 350 illee ka qarshii 70 jechuudha ka qarshii 60 jechuudha oovinii barbaannanii qulqulleessituu bishaanii yookiin barraadaa barbaannanii rakabootii Dubaayii barbaannanii namoota muraasa qofa
gurmooftanii laakshee olii goonanii ani isinii fiduu hin dadhabu waan humna kiyyaa jechuudha. Akkasuma carqii firaashaa akkanaa kanneen illee waan humna kiyyaa nuuf hojjedhu itti aansu namoota iyyuu meeshaa aadaa waan humna kiyya jechuudha. Fiduu hin dadhabu kisaaraan hin qabu jechuudha. Walaakin makiinaa namaa tokko yeroo fidu mana farramee yookaan baankii irraa yookiin ammoo iyyuu liqii mootummaarraa liqeeffadhee fuudha. Yoo isin hin murini hordoftoota fi kabajamtoota kiyya tikayyalu yaaddanii ana eessa akka ga'u gara manaa haa deebinu. Warrootiin jechuudha dhugaa rabbii isinitti hima mana makiinaan akkana jedhan kunni maallaqa guddaa gaafata. Ani yoo xiqqaate ofii kiyya motora muree makiinaa muree waan baay'ee muree jira. Walaakin maal isiniif fakkaate parsantii fakkeenyaaf yoo xiqqaate nama gara 100 mura 200 yoo baay'istanii jettan makiinaa sallama bitan isinii galee ka argatu achi keessaa tokko qofaa jechuudha. Kanaaf inshallah isin feetan taanan waan humna kiyyaa rakkoo tokko hin qabu. Murii maaliif nun qopheessine waan akka manaa makiinaa ammoo namni yuu naa hojjedhu jedhee abbaan qabeenya ani kastaamaroonni kiyya hedduun isaanii wallahu a'lam waa murannatti fakkaatu jedheeni dide malee na kadhatan abbaan qabeenya haala kanaan akka muran makiinaa tana hixaa buusii akkasuma ammoo atillee koomishiinan argattaa naan jedhee ture. Koomishiina diqqishoon seenaa. Kana jechuun haga 100 argadha ture. Waan irraa fudhattanii dhugaan firummaan kottu isinii galee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ufis fayyadee isinillee fayyada yoo jedhe silaa hin laaltan view isaatuyyuu view subscribe 65 baata 400 wallahi billahi na gaddisiisa. Video gadhiisuun na jibbisiisa waan isin ajaa'ibaarra. Garas fiinee garana fiinee baddaala gabaanee fuulli diimaan gurraacha nu tahee harki diimaan gurraacha nu tahee aduun nu guggubee lukni bakki caamman jiruu fi bakki caamman hin oolle rabbii kaabaa sanii kakadhee aynata lama ta'e bifa lama isinii ganaara. Akkami yoo jettan bakki caamman irra oolu normaala qaamaati. Bakki kun hin gurraachata. Ijji marti nu keessa tartee kuni maaliif hirriba dhabuu hojii fiigicha. Dhugaa buddeena kiyyaa ofiif dalaga. Walaakin yoo viidiyoo laaltan yoo laayikii gootan mee maaluma isinirraa bada dhugaa natti yoo jettan bar tiktoka walirra wal arrabsee waan baalagee haasa ishii haada haa baanu laaluu erga didda nama arrabsina hordoftoota kiyya ani dhugaa rabbii isinitti himu yuutubaroota hedduu jechuudha qanii tokko waan babbada safuudha afaan sun naan jedhu laallamuu baatee yuutuubni kiyya gubata malee ijoollee baay'een jaaladhu fan kabajuudha. Waan babbadaa jettee guyyaa tokko arrabsitee jennaan banne laalanii subscribing qara 80 moo akkami 100 ol galchanii booddee sanii ammootu iyyuu dhuftee afaanuma takkitti dhiifama nama na aarsitanii jette. Yaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haga har'aa dadhabee fuure gaafa mana arabaa dalagu harka bitaatiin bilbila qabataa harka mirgaatiin nyaata arabaa hojjetaa birrii kiyyaan zayitii waan dalagamu bitee hojjadhee ka dibachuun dhoorgan qoshashan naqaa an sadarkaa kana ga'e malee yuutuubitti qalditti yookiin taphatti miti isinii galee kana waan ta'eef qoosaa fi qaldii irra gad hin dhiisu. Ani maatii kiyya isin jaaladha isin kabaja garuu namni immoo 500 yoo ilaale yoo laayikii tuutan ni maaltu isinirraa bade haraamaa miti nama arrabsin safuu hin cabsin sababni laayikiin qofti garaa isin nyaateef na hima. Sababni subscribing garaa isin nyaateef sababa kana koomentii jalannaa barreessaa viidiyoo itti deebina isa xumura aaree jira dhugaa rabbi dubbachuuf tiktok illee ilaaluu didanii jennaan itti dhiise hin gurgurallee jedhee dhugaa rabbi isinitti himu namni tiktok kiyya umurazaan ooroo fudhatu barbaadan keessa na dubbisa birrii xiqqishuu naa kennaati waan gaarii qofarra hojjedhu tiktok kiyya fudhadhaa dhugaa rabbi jirtu kana isin jaaladha isin kabaja nagaatti toraa bulaa fayyaan fa'a.